Ashama ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti aan artist Gammachuu Kadir sirba viidiyoo bareedaa isiniif qabadheen dhiyaachuu jira. Akkasumas sirba bareedaa kan biraallee isiniif qopheessee dhiyaachuu jira jechuudha. Isin ilmaan Oromoo akkana jajjabeessitan abdiin isinirraa qaba. Na jajjabeessa ana qofaas miti artistoota Oromoo hundas akka jajjabeessitan isin jedha. Qeerroo fi qarreen hundi faana dhaabbadha. Tokko jennee lama jennaa lammii komaa folifannaa inirraan fatiin galee waan waliin jennee waadaan dagatamnee muka waliif gallee kun yoomuu waan dagatamnee inirraan fadhu lagannee kun yoomuu waan dagatamnee inirraan fadhu lagannee.